Harka fuunee jirtu hordoftoota Oromiyaa Global Media oduu fi odeeffannoo guyyaa har'aatiif qopheeffanne akka ta'anutti dhiyeessine itti dhiyaadhaa isiniin jenna. Oduu ijoo filannoon waliigalaa torbaffaadhaaf walfalmiin paartileen siyaasaa taasisan uummanni qaama filatu addaan baafachuuf carraa uumuu boordiin filannoo biyyaalessaa beeksise. Filannoon Dimokiraatawaa Itoophiyaan wixata dhufu filattu dhiibbaa naannawaa gaanfa Afrikaatti biyyattiin qabdu kan guddisudha jedhama. Maddeen alaatiin Gaanaan lammiilee Afrikaa viizaa malee biyyattii akka seenan eeyyamte. Odeeffannoo jalqabaan qabanneen kan dursinu ta'a. Uummanni sodaa fi shakkii tokkoon ala filachuu akka danda'uuf qophiin gahaan gama nageenyaan taasifamu Koomishiniin Poolisii Oromiyaa beeksiseera. Koomishiniin Poolisii Oromiyaa haala nageenyaa filannoo waliigalaa torbaffaarratti ibsa miidiyaaleef kenneera. Koomishiniin Poolisii Oromiyaa raayyaa ittisaa, Poolisii Federaalaa fi qaamolee nageenyaa biroo waliin qindaa'uun haala filannoon waliigalaa torbaffaan rakkoo nageenyaa tokkoon ala xumuramuu qophiileen garaagaraa taasifamu Koomishinarri Koomishinii Poolisii Oromiyaa Jeneraal Dirribaa Mokonnin ibsa miidiyaaf kennaniin ibsaniiru. Kanaaf uummanni shakkii tokkoon ala filatee galuu akka danda'u himameera. Yaaliiwwan diinni biyya keessaa fi alaa filannichi akka hin milkoofneef taasisu Koomishinarichi ibsaniiru. Filannoo waliigalaa torbaffaadhaaf walfalmiin paartileen siyaasaa taasisan uummanni qaama filatu addaan baafachuuf carraa kan uumu ta'u walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Milaat Warq Haayiluu ibsaniiru. Boordichi filannoo waliigalaa torbaffaa biyyaalessaatiif yeroo xumuraa walfalmii of dhaggeeffachuu labsuu ibseera. Boordiin filannoo lammiileen beekumsa irratti hundaa'anii akka filatan qophii barbaachisu xumuruu walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Milaat Warq Haayiluu ibsa. Boordichi yeroo walfalmiin paartilee gidduutti taasifamu leenjii kennuu kan beeksise yoo ta'u, kunis walfalmiin taasifamu qaamolee bilisa ta'aniin dursamaa turuu boordiin filannoo beeksiseera. Filattoonnis dhimma filannoo irratti hubannaa gahaa akka argatanis taasifamuu himameera. የክርክሩ ሂደት ምን አይነት ቅርጽ ይኖረው haalli falmii kallattii akkamii haa qabaatu erga jedhameen booda ogeeyyiin miidiyaa fi kominikeeshinii irratti hirmaachuun mariin erga taasifameen booda walfalmii baratamaa keessaa bahuun bifa addaatiin dirree falmii irratti ogummaa namoonni qaban hirmaachuun carraan erga kennameefii booda namoonni bilisa ta'anii fi hayyoonni dhaabbilee barnootaa olaanaa hirmaannaa akka taasisan gochuun haalli mijatee hojjetameera. Walfalmii filannoo irratti paartileen siyaasaa imaammata isaanii kan itti beeksifatan dhiyeeffataa turuu kan ka'e yoo ta'u, dirree falmii irratti yaada dhiyaataa tureen hawaasni beekumsa bu'uura godhachuun akka filatuuf carraa kan uumu ta'uun ibsameera. Oduu fi odeeffannoo guyyaa har'aatiif qopheeffanne asirratti xumurra. Toora miidiyaalee hawaasaa keenya kana subscribe, like, share godhaa isiniin jenna. Turtiin keessan ammas nu wajjin haa ta'u.